Ganda biraa fuutanii maal balleessine maaliif garuu tokkoffaa tokkoffaa simarraa kanaa hin sobdan. maal sobee takkaffaa waan an sobe keessaa takkanaa fi himee hedduun barbaadu. Waan sobde keessa amma jaarsa qabdaa jennaan himuu didde. Ekkoo hin qabuus dura jaalalleen ture biyya keessa hin qabuus hin jedhe barama. Jaalalleen fakkeenyaaf Fakkeen jaarsa osoo ta'e kun kan inni kaan nama hidhate yookaan jaarsa jedhamaa bara. dhagaye amma shamarran Oromoo kutaa kudha tokko keessaa shamarri qulqulluun ta waan qabdu sin dhoysine eessa beektaa shamar Harargeeti. Ta Harargee gaafuma dura wal barattu dhalaan Harargee jechuun wallaa kama dhugaa dhalaan Harargee gaafuma dura wal barattu yoo si jaaladha jetteen aboo kiyya ilmoo qabaa yoo ilmoolee qabaatte sii tayaatiin jetti yookiin heerumee bayee sii tayaa beeytee itti deemte jechuudha. Teenne osoo ilma haga anaa kana gahu guddaa kana qabdu si dhoysitee mana keessa keettee gaafa ati hin qabdu jettee itti galte mataa dhaheetiin lafa si dabarsa. Ta Arsii shamarri Arsiitiif shamarri Jimmaa garaachi jaraa 77 dhiqanuun bayu akka garaacha sangaati yooma dhiixeen bayu dhiixuun bayu dhiixu hin dhoysiti. Kennuma bichaa nutti malee kasanii bare sirra. Tokko dhalaan Oromoo ana tokkuma isin warri haxirii gandaa keessaan bahin akka gandaasitti yaada ani doktora. Addunyaa keessa Afrikaa keessa. Osii dhageeffadhu doktora wajjin jirra. Dhiisi san nama lamaa sadii irratti akka safaraatiin wal waamtanii walii bilbiltanii haasoftanii amma nama guddaa wajjin jirta waan asitti mu dhageeffadhu. Gaafa bakka doktorri gayaan kana geette gaaf dulloomte sii gala. Amma anuma dhageeffadhu ati. Sitti hima dhageeffadhu. Shamarri Arsiitiif tajimma garaachi jaraa 77. Dhalaa Oromoo keessaa dhalaan garaacha tokkocha qofa qabdu. Garaachi tokkocha qofa ta qabdu ta Harargeeti. Takka amma gaafii ati maanu dhiiftanii ta biraa fuutanii shawwadaa keessan dadhabne. Lammata yoo akka taane waggaa 5 waggaa 6 isin hin kenna sigara miti gabbara yoo jetteen habibti akka nama maarcheedis bituu yookiin V8 bituu miliyoon minaamini sitti himatan yoo duutan ashuraansiin qabdan caccabdan ashuraansiin qabdan minnoo waan humna kennaa fuuna kaachisiine fagaanne namni iPhone bitachuu hin dandeenye meeshaa mobaayilii chaayinaa bitataa bar habibti inda haqimuno manoo inda beetuno inji inda gora beetu adellam diklish si deebi'eera. Asite wamana bota wella amma karama gababa gabbara keessan dadhabne jedha. Amma gaafii quubsaa si deebise moo qoy dhiisaa miti amma. Gaafii quubsaa deebii quubsaa si deebise moo si hin deebine ka gandummaa sun dhiisi. Gandummaa ximbinaat. Gandummaa ximbinaat waa'ee gandummaa dhiisi gaafii amma ati na gaafatte kanaaf yoo akka nama baratee tokkotti yaaddu si deebi'e moo si amma fakkeenya bashimee amma si maata na jiituutiyya amma osoo si fuudha jedhe si fuudha osoo jedhe amma fakkeenya tokkoffaa si hiitana janajjanee si amansiifatuuf yoo xiqqaate baatii 6 sanuu yoo akkam nama ruuzaal kan guyyaa ofitti naqee dhalaa kaafatte taate itee gara itti dhiiruma barbaaduu taate baatii 6-7 natti fudhata. San boodaati yoo ankootu siin jedhe warra ergadhuu jetta harka duwwaa warra ergadhuu jetta. Warri keessan gaafa ana siin ergadhee waan ati miseenjaraa fi iimoon natti lafaan laftu quban qabu manguddoo ergadhuu jedha. Manguddoo gaafa hondoo jedhan jiddoola jira. Dallaala jechuu si galeemi. Zabana meeshaa barbaadan mana yoo barbaadde konkolaataa yoo barbaadde onlaayinii xalabdee waan barbaadde bitattu kanatti jaartii fuudhuuf jiddoolaa waan jedhamu beektaa jiddoolaa sun jechuun hiikan afaan Arsiititti jiddoola malee dallaala bar. Nin beeka afaan Arsiititti jiddoolaan kun ooyika jiddoolaan kun waa fudhata. Waa fudhata. Anaa dhufuu birri kennita. Gabbara jira.
uffata jira yoo ati abbeerota qabaatte obboleewwan qabaatte ay guddoon jiraatte mataan ufiftu si takkitti fuudhuuf waan waggaa 30-40 dalage fixadhee ka'ee si argadha siin galee yoo ati duute birrii kiyyallee kisaaree sillee dhabe Ada karena mama kau ya ada di mana ya sih. Mama kau tuh nando kita mau jaweta. Ada apa di mana itu ada di itu tenda tuh. Kisah aja deh kayak itu ya gola aja pate jani bah. Kanafi anaka doktori keessanii tokkotti wanni si dhaamu yoo jiraate yoo akkanu isin fuunu barbaadan warra keessanii gabbaran dhiisinaa miti gabbarri aadaadha haa qannasu nurra balikku miliyeena kana dadhabnee bar anamma obboleettii qaba dhaggeeffadhu maal isin walla anamma obboleettii qaba fakkeenyaaf obboleettii qaba hin qaba beekan obboleettii qaba mucattiin amma kee kana geette heeruma geette namni gizee wannoo jedhe obboleettii doktoraati miti mucaan doolaarii nyaata jedhanii warri namni hundi sodaate kunoo mucoon heerumuu barbaadde namni itti siqu sodaate akka waan hambirrii barbaadu ani kiyyaayyuu kenneefi fuudha osoo namni sun natti himate kiyyaayyuu kenneefi namni kenna bare maa sodaata baro bare maati sodaata maqa malaalee sodaata warra haaji ebaluuti ebanne intali ta warra haaji ebaluuti jennaan namni si sodaata hin sodaanne wallahi rabbi kiyya kakaddaata wama rakkata wayi rakkataniyaadha hiriira baya akka isin fuudhu hiriirallee hin baanu asli waawootu jira beektaa keessumattuu namni kenna kuni dubartii ta'en akkuma kenneen nama dhiisuuyyu takkaffaa ni beektaa miti aadaa kenna keessatti akka dubartiin takkaffaa maallaqaan fedhu uummanni kenna sii galee maqaa yoo fedhe sanuu maallaqaan fedhan ka fedhani beekaa eegumsa isiiti gaafa fuuteerraa jalqabdee jechaadha. Gaafa fuuteerraa eegaltee dubartii ta'e akka kunuunsitee isheen akka itti bultuun bayti. Yaani maali sabiraatirraa addaa isin inshaallah waan isin kuneensaniif warqii fi cooftanii akkuma taan hudduu keessa hodhiinnutu hudduu keessa hodhiinnee isin bulchina. Ilaasili dhagaye sanyiin ta'e qulqulluudha. Sanyiin ta'e namtu sanyii makaa qaba hunduu qulqulluudha. Gabrummaa hin jaalanne. Sanyi ilmoolee gootaa qabannee deemna. Gaafa dhalli akkaataa nuti isaan itti guddif onnee isaanii goota sibiila goone oromummaa eenyummaa isaanii hayyee mee amma shamara dirra keetii warra Dubaay jiru warra Kuwait jiru warra Qatar jiru warra Su'uudii jiru warra amma hiriyoota keetii kanneen keessaa ka goota dhalee shamarran kutaa biraatiin adda ta'e ilmoo addaa dhalee takkitti rakka as fidinatti dhiisii fagoo warra duraanii warruma hiriyoota keetii takkitti ta dhalaa ilmoo dhalaa biraatirraa adda ka dhalee as fides. Akkuma ta'e illee ta'u wanti sun amaloota isaa. Akka ani irra diddibaan sun naan ta'u zaahir no inni egaa zaahir. Ikuno Faaxumaatti baalaallechi Dubaayin jirti waan shamarran Jimmaan dhalin dhalte waan shamarran Shawaan dhalin dhalte waan shamarran Harargeen dhalin dhalte waan shamarran Wallaggaan dhalin dhalte jedhii na amansiisi. Kamma dhalataa rusunniinu siigalee andaliila wajjin malee hin amanu akkana jedhan malee hin amalu. Maa namni ilmoolee dhalee qabu akka qabaaree baay'eedha baraas. Baay'eedha bara. Kana jedhee siibsuun danda'u akkaataa shamarri teenya goota dhaltii jettee bara. Goota dhaltii jette. Mee amma warra duraanii dhiisi. Maa mucattiin haasaa namatti dhiisu. Barbaree nyaattee dhufte habiibti coggarraa qabdaa? Wallaan qabuun bismillaalee. Dhaggeeffadhu gaashi. Dhaggeeffadhu. Na dhagaye. Haadha shanee jetti takka jala haati shanee Jimma. Shaniin bulinati asaanti erbitti deemi qoradhu. Jimmaa fi Shawaa makaadha isii. Wushaa. Dhaggeeffadhu. Haadha shanee fudhadheetti. Haati shanee Jimmaa fi Shawaa maka Walisoo fi Jimmaa maka Shawaa natti fakkaata. Arsii miti. Waan hin beekne laaqine. Na dhaggeeffadhu. Ati na dhaggeeffadhu jiitu. Warra hiriyoota keetii baanaman. Haawwota keenya abboota keenyan baanu. Dhaggeeffadhu.
Mee ijoollee amma faaxee binti Dubaay tamana madaam jirtu tanniin si galeemi ta Suudii jirtu ta Kuwaitiin jirtu ta shamarran kutaa Oromiyaa biraatirraa ilmoo addaa argattee maqaa isin waamsifte takka fidiitiin jedhe hin jiramoo hin jiruu mire. Ilmoo takkatti maal goote argattee? Nuti goota dhallaa naa jettee bar shamarran arsii goota dhallaa jetteemi. Ma'amaanaa goota osoo amma ramni tokko madaamin ta'e irribaa kaatee ma'amaanaa goota siin jette maal deebiftaaf yookiin what the meaning of goota osoo siin jette maal inni hiikan goota. Hiikaa gootaa jechaan nama eenyummaa isaa irra cadhisuu hin dandeenye nama dhugaan falmatu nama dhiiga ofiitiif cadhisuu hin dandeenye nama dubbatu ofirraa. Fakkeenyaaf. Nama mirga nama haga taakuu tana ittiin fuune. Namitti fayyaan qabu fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf maal ta'u? Goota jechuun fakkeenyaaf eenyu akka eenyu. Hiikaan gootaa atama fakkeenyaaf osoo ati karaa deemtu nama tokkoon xalaata keetii dhufte siisteema ittiin fayyadamtu tokko harkaa qabda fataa. Si galee gootummaan as keessa jirti malee fuula kee irraa miti fuula kee irraa illee si'ii fuun dandeessi mudhatti fa'a. Fakkeenyaaf hin jedhe bara fakkeenya. Fakkeenya siif maara barkuu fakkeenyaa miti. Maal fakkaata? Irra qaqqabaan poolitikaan akkanaa kun seenu. This is politics. Politics yaani kun politiksiidha. Okay, eenyummaa irra ja'a baqa as raggachuu barbaaddaa akkasuma godhuuf. Funyaan eenyu si ure? Biyyatti na horan ufuun beeku yeroo sana. Yeroo meeqa uratte? Yeroo meeqa maalirra gisee na horanuu arginaan takkatti matan ofirra argamu. Guddadhee of beeka. Osoo of beektu moo osoo of hin beekin uratte? Wallaan beekuun. Ittuma guddadhee. Daa'imummaan uratte? Guddadhu ofirra arge. Daa'imummaani? Daa'imummaan maatiin na hin beeku. Yeroo akkasitti qabanaa. Maalirra teessee dura moo yeroo teessee uratte? Dubartiin moo yeroo teessi gaafa heerumuuf guyyaa 15. Naan illaahi wayna. Gaafiidha. Suni jira. Asii dha waan hojii gaati. Adi hafne wallahi billahi jarannaa caammaa adii narra deemee asli namaan naa jettan dhugaa rabbii kana. Sun hin jira normaala malee. Bakka silaa wakkush das biloonyaan yeroo gaarii qabaadha. Haadha ofiillee adda nabartaa asli jechaadha yeroo baay'eedha beechaadha. Gaafa tokko akkana siin jedhee mana iluutitti achiin tarte wanni bishaan soogidda bishaanii bu'ee taatee hafte. Maali garuu rakkoon maali? Walumaa arginu guyyaa mara biyya wal argaa wal agarra mana amma achi bakka wal agarra. Akka makkeessee fi ibsishaa sanitti wal jana ababaa minaamina poosta wal erga galgala wal laayibii seennu sitti tola. Abbaahi. Ajaa'onni warri garasisu hin guutuun irra dachuu. Beebi ku'een. Maal jetta? Warra sodaadhaan qe'eetiisitu akka jiru narra dachaa waan akkana kana sodaallee hin qabu silaa harkumaa si fuudhaa beekta. Qalbiin ana sifeeti. No, narra sifeeti hin jenne. Maa jaartiin tantee akka qabdi jaartiin ta'e hedduu warra. Meeqaffaa dhaqa osoo fadha kullee ta'e ozu billaa rabbiin irraa qabu malee amma isaanuun jaaladhu. Injiru horofaan guuteera. Akkan waan akkanaati bara. Duruma hidhee waran ammaa miti. Indee asii carraan itti nama dhaqu seenaan duruma sababa kan kee akka isiin nagoote maali seenaa waan isiin nagoone. Bultiif hin argattu kootaan guuteera. An bultiin maal barbaadarees ijammaraan jalqabaaf hin barbaadu bara. Wanni ni beekame akka hiriyyaa yookaan wanta waa hedduu jira.
Kanaaf dubartii arsii takka dabaladhu dhaamsa kun lammaffaa hin barbaadu. akkanaan boolla seenaare nu dhiisaan barbaadnu warra nu osoo nuun feene gara kallattii Harargee dabalachuu fedha amma jaartii lamaffaa Harargee fuudhu. ijoolleen jala warra jala jirta hundi dhaggeeffadha ijoolleen shamarranii ijoolleen arsii gonkuma ijoollee dura kutaa biraa fuutee of jalaa qabdu bira dhaqina ana isinin jedhu ijoolleen teennaa maalummaa isaanii ka durii abbootii isaanii irraanfatanii isaanuu uf wallaalaaf jechaadha waan